Magaalota Oromiyaa manneen real estate ammayyaawaan keessatti babal'achaa dhufan keessaa tokko magaala Laga Xaafoo Laga Daadhiiti. Ijaarsa manneen ammayyaawaa kanarraa bakka dureeyyoonni labsii dambii fi qajeelfama Komishiniin Investimentii Oromiyaatiin ba'ee sirnaan hojiirra oolchuudhaan hojjetanitti mootummaanis ta'ee uummanni bal'aan irraa fayyadamaa jira. Mootummaan kondominiyeem jedhee warra galiin isaanii xiqqatu yeroo hojjetu warra akkasii poolisii mootummaa keessatti real estate haa hojjetu an jedhu qaba. Karoora sana irratti hundoofne karoora mootummaa irratti hundoofne amma gaawwarra xinnoo galiin isaanii ol ka'aa ta'ee fi asitti ijaar tokko mana jireenyaa warra garee sanaaf salphisaa jechuudha. Bakka hojiin real estate karaa sirrii hin taaneen hojjetamaa jiru tammoo faayidaan isaa gamtokkeedha. Abbaa qabeenyaa qofatu fayyadamaa jechuudha. Dhaabbilee kanneen keessaa immoo tokko dhaabbataa ijaarsa manneen real estate Awurooppaa Laga Xaafootti argamu isa duraati. Manneen real estate dhaabbatichi ijaarsee fi ammasitti jiru kun kuusaa mana fincaanii gahaa waliin waan hin ijaaramnee fi boololaa bulchiinsi magaalichaa lolaan keessaa akka yaa'uudhaaf ijaarsee keessaa fincaan Awurooppaa keessaa ba'utu bakka bu'uudhaan dhangala'aa akka jiruu kanarraa iskuumii jiraattonni magaalichaa qaban dhaabbanni raadiyoo fi televiizyinii Oromiyaa ji'a 8 dura isiniif gabaasuun isaanii yaadatama. Dhaabbanni kun Roopaak International jedhamee beekama. Manneen real estate garaagaraa hojjechuudhaan shantinni namoota dhuunfaatti dabarsee gurguraa jiru. Dhaabbanni kun egaa iddaa hojii isaa eegalee waggaa 15 ol ta'eera. Haa ta'uti garuu hanga yoonaatti hojjetee xumuruu hin dandeenye. Yoo hojjetee gurgurus yoo manneewwan kanneen ijaaree dabarsee gurgurus osoo kuusaa mana fincaanii hin qabaatini mana qofa dabarsee kantinni namoota dhuunfaatti gurguraa jiru jechaadha. Kanaaf wal qabatee balfi mana fincaanii keessaa ba'u immoo boololaa kana keessadha kantinni darbee gara Laga Xaafootti gad dhangala'u jechaadha. Egaa balfa keessa yaa'aa jiru kun fincaan ta'uu isaarraan kan ka'e baay'ee xiraa. Jiraattonni naannoo kanaas hedduu rakkachaa jiraachuudha kan isaan dubbachaa jirani. Isinis erga dhuftanii deemtanii ji'a 8 namni keenya ba'ee galuu hin dandeenye daa'imtiin harkatti kinoo daa'ima raasii qabne asiin baana asiin galla kaa daandii biraan hin jiru daandiin biraa kanuma kan isiin baane ta'u asiin gallu nu jechaadha. Daa'ima asumaan kinoo ganama mana yaalaa galgalli mana yaalaa gazzamni keenya kan jiru kinoo mana akimiititti dhufu. Shinti beetiin uummatatti lolla'ameet shinti beetiin uummatatti lolla'ame uummatatti gadhiifama jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Kan inni yaa'u amma balbala fuullotaa kan jiraannu mana kana keessadha. Baay'ee bakka jiraachuu hin dandeenye jechuun hin danda'ama. Sila kanaaf mootummaan akkamitti furmaata nuuf laachuu dadhabeedha bakka. Jalqaba mootummaan gochini gochuuf danda'u uummataaf fayyaadha bakka. Uummataaf fayyaa eegumsa fayyaa uummataaf laachuu qaba mootummaan asirratti. Namoonni bishaan kana bishaan nisuudha jedhanii raawwataniit bishaan kana waraabanii warreen biddeena tolchanii jiran akka bishaan nutti jechuudha. Garuu inni kun fincaan Roopaak keessaa gadi yaa'udha jechuudha. Uummata keenya irratti garuu miidhaa guddaa geessisaa kan jirudha jechuudha. Dhaabbata Roopaak International irraa komii kan qaban jiraattota naannoo qofa osoo hin taane namootni mana irraa bitachuudhaan keessa jiraachaa jiranis rakkanne irra jechuudhaan komachaa jiru. ግሪን ኤሪያውን በሙሉ ቤት ሊሰሩበት ሊያተርፉበት እኛን እንደማይሆን ሊያደርጉን ተነስተዋል። Bakkeewwan bashannanaa fi magariisummaa garagaraatiif oolu hunda seeraan ala mana irratti ijaarachuun buufachuuf hojjechaa jiru. Nuun ammoo rakkoo keessa nu buusuuf kutatanii ka'aniiru. Mankuusa fincaaniis hin qabnu. Uummanni warra biteetti galee fi dhaabbaticha addaan baasee waan hin beekneef lammiilee keenyaan walitti nu buusuu barbaadu. Fincaan uummatatti gallakkisanii yoo kun sirrii miti jennee dubbannees waan dallaa keessaa malee inni alaa isin hin galchu nuun jedhu. Amma garuu edda isin dhuftanii ni furama jennee taabdanna. Mana fincaan kana fuudhee lafa jala deemsisee central septic tank itti geessaa hin hojjennaa jedhanii horii nu kaffalchiisan. Manatti mataatti horii baay'ee kaffalla. Garuu nu hojjetaa hin jiru. Manneen 475 ol ijaarame keessaas kan kuusaa mana fincaanii qaban 50 hin caalani. Sababiin isaas dhaabbatichi waggoota 15 dura wayita laficha fudhatu diizaayinii bakka bashannana ijoollee mana barnootaa dirree kubbaa miilaa akkasumas bakka bishaan daakuudhaaf oolu manneen garaagaraa biroo seeraan ala diizaayinii isaanii jijjiiruudhaan irratti ijaarrachuun gurgurachaa waan jiraniif ta'uu odeeffannoo arganne. Dhimma kanaan wal qabatee ji'a 8 dura itti gaafatamaa taanaan eejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii obbo Asfaw Dammaqa odeeffannoo isaa dhaabbata raadiyoo fi televiizyinii Oromiyaatiif akka kennanii fi gaafatamnaan sababa garaagaraa dhiyeessuudhaan eeyyamoo hin taane. Ji'a 8 boodas komiin uummataa kun eessa ga'e jennee hordofneerra. Akka hin sirreeffamnes mirkaneeffanneerra. Ta'us garuu maddi jijjiirama diizaayinii manneen real estate Roopaak kun eessa madde jennee irra deebiidhaan itti gaafatamaa eejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii
daadhii obbo Asfaw Dammaqee gaafannus ammas deebii kennuudhaaf eeyyamamuun turre. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaas dhimma kanaa fi qaamni na ilaallata jedhu deebii akka kennuufi akkaataa seerri ajajuun guyyoota 5 beeksisa himsiise. Odeeffannoo komii uummataa kana mirkaneessuu argachuudhaaf ogummaa gaazexeessummaa kabajuun malamalteewwan garaa garaatti ergaa fayyadamneen booda dhimmichi kan isaan laallatu obbo Asfaw Dammaqee laga xaaforraa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatti bilbiluudhaan gaaffii uummataatiif deebii kennuudhaaf qophii ta'uu himanii. Dhaabbanni Roopaak waggoota 15 dura lafa hektaara 60 misoomsuudhaaf mootummaarraa fudhate. Amma garuu diizaayinii lafichaa jijjiiruudhaan osoo mootummaanis quba hin qabaatiin qonnaan bultootaaf ofumsaatii beenyaa kanfaluudhaan seeraan ala qonnaan bultoota buqqiseera. Osoo isin akka magaalichaatti lafa bulchaa jirtaniin kun akkamiin ta'een gaaffii keenya duraati. Roopaak lafa qonnaan bulaa fudhateen jedhu ittiin beeknu akka keenyatti lafti qonnaan bulaa Roopaak qabateen jiru waan ta'eef jechuudha. Fuuldurarra jiru sun bilookiin lama diizaayinii lammaffaa fooyyessuun keessatti kaa'ameera. Baay'ee diizaayiniin saayitiin diizaayinii neebaruudduun diizaayinii ta'e kennameef sun nu biraa kan kenname isin jedheera. Nu bira ragaa sun hin qabnu nuyi naannoo irraa kan kennameefi naannoodha kan jijjiireefi. Obbo Asfaw kana haa jedhan malee diizaayiniin lafichaa seeraan ala jijjiiramuu qonnaan bultoonnis osoo mootummaan quba hin qabaatiin buqqa'uu isaanii itti gaafatamaan waajjira koonistirakshinii magaalichaa obbo Biraanuu Tolaa himaniiru. Beenyaa fudhataniiti miti qotee bulaan asirraa kan gallakkise. Jaarsummaadhaan qarshii kennanii as keessaa maal gootu booda mootummaan isin baasuun oolu waan ta'eef qarshii kana fudhatanii oduu nu gallakkistanii jaarsummaadhaan gallakkisanii ba'a. Kanaaf saayitii kan duraan hin jirre kan itti dabalatanii saayitii pilaanii kana qabatanii iddoo kanatti dhokatanii asitti waan dhaabsisanii asitti immoo fuutingii baasan. Kanaatiif haalli isaan deeman seerummaa kan hin eegne. Lafti sun lafti silaa fuuldura sanatti lafti koomershaanii bulchiinsa magaalaa qabatu sun amma saayitii pilaanii jarreen kan akka jiru odeeffannoo qabdani. Qaamni odeeffannoo. Akka inni fudhachuu danda'e. Isa kana akka inni fudhachuu danda'e beeknu 2002 koo naannoo irraa kennaa turan siin jedhaa jirra miti. Saayitii sun naannoo kenna waan ta'eef saayitii naannoon kenne sun kaansaa saayitii kaaba shawaa kenne kaansaa naannoo kenne magaala kana hanama nuti okay kan keenya nuti kennine beekna malee isa sun amma already saayitii isaan qaban sun ragaa isaan qaban sun qofa kan nuti irraa fudhannu jararra. Utuu isin beekin diizaayiniin kan biraa durraa dhufuudha federaalaa dhufamu naannoorraa dhufamu isin dubaasii kennamu qaama isin beeknatu asuu keessa beeknee deemu wanti kun waan isin beektan biraa waa'ee diizaayinii kana. Seera qabeessan miti kan jijjiirame waan kun kanaatiif heeyyama isin kennuu hin dandeenyuti hojiiwwan ijaarsaa jirtan jijjiiraa jirtan kan akka dhaabdaniidha kan dabarsineef nuti. Garuu qabatamaatti waan isaan approved godhatanii waan bira kaa'atanii jiru. Kan jirtu pilaan saayit pilaanii kan duraanii kana qofaadha jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira abbaa taayitaa kunuunsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa magaalichaa obbo Yaasin Huseen rakkoon faalama qilleensaa Roopaakiin wal qabatu ammallee kan hin furamnee fi faayidaa kennan caalaa miidhaan isaanii heddummachuu himanii qaamni eeyyama kennes dhimma isaanii irra deebiidhaan ilaaluu qabaa jechuudhaan gaafatanii. Warri eeyyama kenne waajjirri biiroon investimentii Oromiyaa dhimma kana deebisee ilaaluu qaba. Eeyyamni kun hamma kana turuu qabaayee kan jedhu sun sirriitti sakatta'amuu qaba waan ta'eef jarri keessaa ba'an jiran gatii lafaa mi'aa lafaa beeku waan ta'eef ammas dabalataan lafa gaafatu. Lafa waan biraadhaaf qabame septic taankiidhaaf qabame manatti jijjiiranii gurgurataa jiru waan ta'eef jarri kun faayidaa akkasii irraa argachaa jiru waan ta'eef keessaa ba'uun barbaadan. Komiin uummataa kun yoo maal ta'e furmaata argachuu danda'a jenneen hooggantoota boordii dhaabbata Roopaak keessaa tokko arginee dubbifne. Isaanis amma laaqanaafaan bahaa jira waan ta'eef guyyaa gaaf sanaa sa'a booda 9:00 deebi'aa nuun jedhani. Sa'a jedhame kabajnee deebinuus karri isaanii cufaa ture. Rakkoon kun akkamiin furamuu danda'a jennee gaafachuudhaaf hojjettoota yookaan immoo itti gaafatamtoota dhaabbatichaa dubbisuudhaaf yeroo garaa garaatti deddeebinuus milkaa'uu hin dandeenye. Yeroo hundumaa karri isaanii akkasiin cufaarra kan inni jiru. Yoo qaama nagarree goodaatti dubbisuudhaaf yaallus deebii kennuudhaaf fedhii hin qabani. Nuti seerumsa arganne qabachuun gara Koomishinii Investimentii Oromiyaatti malleen abbaa adeemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii Koomishinii Investimentii Oromiyaa obbo Mukannin Fufaa gaafannus dhimmichi kan biiroo isaanii hin laallanne ta'uu dubbatanii. Dhimmi kun erga aangoon kan magaalaaf kan baadiyyaa jedhamee toora investimentiitiin adda bahee jiraate kana qaamni sun hordofee hojiitti galchuutiif guutummaa guutuutti qaama kanaaf kennamee jira. Ejensi lamaati. Kun immoo yeroo kennameefiiti jalqabeetoo jiru oolcha jechuudha. Investimentii kennee maalti kennee jedhamu. Kan inni fuudhee kan duraan kennames hin bulchaa kan amma haaraa kennis hin bulchaa agasitti deemaa jechuudha aangoon kennameefii jiru.
Maddi rakkoo diizaayinii dhaabbata Real Estate Eurooppaa eenyuu fi maaliif jijjiirame kan jedhu xiyyeeffannoon hordofaa jira kan jedhan ammoo hoogganaa eejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Oromiyaa obbo Mitikuu Dheeressaa balfi achi keessaa ba'u garuu uummata miidhuu waan hin qabneef tarkaanfiin barbaachisaa ta'e fudhatamuu qabaa jedhani. Bulchiinsi magaalaa Laga Xaafoodha atattamaan naqee ilaalee tarkaanfii fudhachuu qaba. Wajjirri fayyaa jira. Maal hojjeta? Namichi abbaa qabeenyaa sana isa harkatti tarkaanfii dafanii fudhachuudha. Abboota qabeenyaa warra bitataniitti fayyadamaa jiran taanaanis isaaniin irratti himamee gorfamanii seeraan akka inni keessaa ba'ee iddoo biraatti dhaqee gatamu gochuudha. Malee uummata maaliifitu rakkina irratti galu. Dhaabbatichi tajaajila kenna malee warshaa waa oomishu waan hin taaneef tarkaanfii cufuu fudhachuun rakkisaa ta'us garuu rakkoon uummataa furamuu waan qabuuf tarkaanfiin sirreeffamaan ni fudhatamaa jedhan Daayireektara olaanaa taanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddeessaa. Rakkoo isaa already seensi goona yeroo dheeraaf turee jira yeroo komii uummataa ta'ee jira. Kanaaf amma ammoo rakkoon kun itti fufuu hin qabu rakkoo itti fufuu hin qabu jennu kanaaf qaama dhimmi ilaaluu waliin taaneetti tarkaanfii kan fudhannu ta'a jechuudha.